Inkadhanna galanni siyaa ga'u Waaqayyoo nagaa fayyaa nuu laattee kan yoonaan nu geessee kan nyaata nuu kennitee fayyaaf nagaa nuu laattee nan qabadhe hattuun qabadhe. Maali wal gaafattu isa moosa miti lakkisannoo ana isuma duriiti Yesus kootu dhufe seenaa koo haaressee kanaaf jireenyi koo isi wallaalchisee. Namni dhalate kamiyyuu guyyaa tokko ni du'a. Isa itti mataa cabnus isa irratti mataa wal cabsinus guyyaa tokko dhiisne adeemna. Ofirratti beennu malee arjummaa Waaqayyoo baay'ee baay'eedha. Baay'ee baay'eedha. Baay'ee baay'eedha. Baay'ee baay'eedha. Baay'ee baay'ee. Raawwattee namoota kan biroo gammachiisuuf jecha gammachuu kennawe. Ofittoos taatee qofaa kee gammaddee jiraachuuf jecha gammachuu namoota kan biraan sarbin. Baalaansii jireenyaa eegii jireenya ogeessi jiraatu jiraadhu. Malta maaloo yoo wal jaallanne hundumaa itti dhiisne jaalala yoo qabaanne Malta maaloo. Nagargaara naannoo Waaqayyoon koo harkirra laba yalla laba maal akkamittiin harangamaan dhaqaba biyyarra laba yalla laba maafa biddeenaaf jedhee lubbuu koo lama. በየዕለቱ ሙላኝ ልቤንም ለውጠው በኢየሱስ የነበረውን ሐሳብ በእኔም ደግሞ ሙላው በትናንቱ ሙላት ትዝታ መኖር አልፈልግም ዛሬም ትሻለች ነፍሴ እንደ አዲስ ከቶ አልለምድህም ፈልግሃለሁ Har'a bubbisee burqaa qorqoorru maala amanaa. Jaarus beela'ee gooftaaf buluun koo anaaf ulfina. Rakkina miti abiddu dhaamsu onnee amantii. Haala rakkisaa kanaaf damboobsu gooftaa dhawati. Har'a bubbisee burqaa qorqoorru maala amanaa. Jaarus beela'ee gooftaaf buluun koo anaaf ulfina. Rakkina miti abiddu dhaamsu onnee amantii. Haala rakkisaa kanaaf damboobsu gooftaa dhawati. Maali wal gaafattu isa moosa miti lakkisannoo ana isuma duriiti Yesus kootu dhufe seenaa koo haaressee kanaaf jireenyi koo isi wallaalchisee. Afuraffaan yeroo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos deebi'ee dhufu jalloota irratti yookaan isa seera malee jiraatu irratti maaltu ta'a? Bara gooftaan keenya Yesuus Kiristoos du'aa ka'ee ergamichi samii irraa hin dhufee dhagaan awwaalcha irra jiru siin galagalee jedha. Akka macaafni qulqulluun dubbatutti loltoonni Roomaa dhagaa sana yookaan awwaala sana eegan 100 olii sababii dhufaatii ergamichaa irraan kan ka'e nahanii akka waan du'anii ta'anii jedha.
yeroo Yesuus deebi'ee dhufutti immoo yaaddeetta ergamoota biiliyoona ol lakkaa'amantu deebi'ee dhufa. Ergamaan tokkichi loltoota 100 ol, loltoota 1000 ol al takkaatti lafa raasuudhaan namoonni akka isaan of ilaalan akka isaan akka waan du'anii ta'anii kan godhe ergamoonni biiliyoonaan lakkaa'aman immoo Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin ulfinaan marsanii yeroo isaan deebi'anii dhufanii lafti kun maal akka isheen ta'uudhaaf jirtu sammuu kee keessatti yoo yaadde sammuu keenya keessatti yoo yaadne yaaduudhaaf sammuu keenya gararraa ta'a jechuudha. Baay'ee nama sodaachisaa, baay'ee nama naasisa jechuudha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoosii ulfinaanii isa seera malee jiraatu irratti balleessuudhaaf isa seera malee jiraatu isa yakkaan jiraatu isa waaqayyoon hin kabajne irratti adaba raawwachuudhaaf isa dhumaa deebi'ee hin dhufa jechuudha. Phaawulos lammaffaa Tasaloniqee boqonnaa 2:8 irratti yeroo dubbatu inni seera malee jiraatu suni isa dhumaa barbadeeffamuudhaaf jira. Nagaan isiniif haa ta'u. Faarfataa Baacaa Biyyanaa takka jedhe ammaareen galfadhaa jedhe suufii na tuffisa indaaru jedhe. Mee faarfannaa isaa lakkoofsa tokko ilaala. Bara suufii na tuffisa jedhu suufii qaba miti. Ofitti raajaa ture. Jireenyi inni ofitti raaje oolee bulee suufii lafa kaa'uu dhabe. Adi beeka. Biinjee kooti waan ta'eef. Waan faarfatoonni baasan faarfatoota baay'ee irratti raawwateera. Dhugaan isiniin jedha. Yeroo sanaaf haala yeroo sanaa jira dhaabbatanii dubbatanii mana isaaniitiif maatii isaanii jireenya isaanii irratti raawwateera. Inni gaarummaa jedhes gaarummaa ta'eef isa waan gadi haasee irratti ismarratti ta'e waan hin taa'ee waan hin taane waan hin fayyanne hin haasa'e. Jireenya kee irratti marsa sadiin dhufaa jira waa'ee dubbii irratti. Namni waan ofiin jedhe ta'a. Namni waan garaansaa keessa guute afaanni dubbatadha sagalee Waaqayyo. Inni afaanni dubbatu immoo afaanni du'aaf jireenya baataa jedha. Hojiin argadhu jedhe gurbaa tokko tiriyaa keenyadha. Waggaa 7 mukokorreentii jalatu naanna'a. Mana kabbadee gurmuu kadhata qabna Waaqayyo hojiin argadhu maa jetta nan argadha jedhin argatta jedhe goofti dubbata. Bakka nan argadha de harka kaasee ganama dafi gaafa roobiiti kan itti dubbatame dafinoodhaa jalqabee nan argadha de torbee sana keessa birrii guddaadhaan qaxarame. Akka jedhe guyyaa galataa qopheeffate natu dhaqee irratti lallabe. Tasheedhe gamni akkas jedhinaan jette miti eeyyeeni nan jedhe kunoo birrii guddaadhaan nan qaxarame. Waa'ee isa kana miti kan na harsu jedhe. Waggaa 7 of jalaa nyaadhe jedhe. Waggaa 7 of jalaa kisaare jedhe. Waggaa 7 namaa gadi ta'e jedhe. Waan ati jette duuniif jireenyi aboo harrabaarra jira gaafa jedhu wangeelli macaafa keenyaa boqonnaa 18:20 irraa hin qoosa biti dhugaama haasa'a. Du'aaf jireenya harraba keerra kaa'e Waaqayyo. Nan naa ta'a jennaan sii ta'a. Nan milka'a jennaan sii milka'a. Ana waan tokkoon sitti hima hiriyaa istaandardii isaa hin eegne wajjiniin hin ta'oon. Nama waan na ijaaru hin dubbanne wajjin hin haasa'oon murteeffadheera bakka. Istaandardiin koo abduu jira, abdii jira, hin darbina, hin ceenaa, hin qabanna inni jedhu nu keessaa yeroo hunda dubbachuu ta'u ture jiraata. Ila namni murtoo malee adeemu murtoo malee hafa. Namni kaayyoo malee adeemu kaayyoo malee hafa. Birrii sin qabaatin, mana sin qabaatin, qe'ee sin qabaatin, dhala hin qabaatin garuu kaayyoo qabda. Maalla kaayyoon kee? Zimmettee sagaraatti yaaddu biti. Waan barreeffattee lafa kaa'atte qabda taanaan bajata ba'a. Waan barreeffattee lafa hin kaanne waan barreeffattee lafa hin kaannetti Waaqayyoon hin eegin. Waaqayyo warra isatti maxxananii adeeman warra wanta inni jedhe barbaadaniif dafeeyyuu isaaniif raawwata. Maal qopheessitee jirtati? Waan guute irratti amma dargaggoonni baay'een anaanis na mudateera waan ta'eef fuudhuudhaaf gaafa jedhan gatii ittiin fuudhan sana ganaa birrii walitti naquu barbaadu. Utuu deebi'een fuudha jedhee allaamuddiniif hin guutuun jala keenya. Ilaa ati Waaqayyo yeroon kee ga'e fuudhuudhaaf jetta taanaan fuudhi sin ilaallatu. An macaafa qulqulluu keessatti ija kootiin kanan argee Waaqayyo dhugaa kan nu ba'e gaa'elli kan Waaqayyooti. Addaam haadha manaa na barbaachisa rafe miti dhimma isaa rafe. Namni qofaa ta'uun gaarii miti deetti yaadee haadha manaa kan kenneef Waaqayyoodha. Waa'ee keessa bajeta isaa kan cufu Waaqayyoodha. Gaafan fuudhuudhaaf ka'e birrii 51 qaba ji'a 3 kana gidduutti immoo fuutanaan jedheera birrii 51 sana qabadheen nama fuudhu barbaade
guyyaa 21 argate nan ba'ee achi booda ji'a 2-7 haftutti nan argadhe makiina 48 magaalaa Naqamtee keessa biyya beeka lafa raaseen fuudhe. Gaafa dafinoo ganama liqii dumbulloon tokko narra jiru. Waaqayyoon naa guute hundumaan isaa. Waaqayyo mana ijaaru taanaan ijjeertuun ufuma dammaqxeedha sagalee dadhabdeedha sagalee waaqayyo. Ijaaran kan dadhabu yoo waaqayyo kee hin jirredha. Mana ijaarrachuudhaaf gaafa kaatus qorqorroo isaa pilaanii isaa manattamii jedhi. Lafas barbaadda taanaan ittimi argannee argineeyyuu haasofna waan ta'eef. Waaqayyo keessatti waan karoorrattu taanaan ati qofaa keetii gargaarsa siin qabdu. Ka'itti dhaqee amma waa barreessi kakaa'i hin dhufu taanaan taa'ii nokomadhe harka kee morra kaa'i kun waan dhufeef galata kee kun waan naa guuteef galata kee jedhi yeroo muraasa gidduutti nama galataa taata. Nagaan siif haa ta'u.